Akkasii sirbi amma akka seensatitti itti fayyadame kan sabaaf sablammoota kibbaa kan saba Alaabaati. Akkasii irreechi barana guutumaan guututti piippiidhaan butamuun isaa waraqaa asirratti isinii maxxanse kana laaluu dandeessanii. Kaayyoon isaatis maalinni kan jedhu jarri kun aadaa, seenaa, duudhaa, hooda Oromoodha. Kana waan sodaataniif sabboonummaan Oromoo as keessaa waan madduuf warshaa sabboonummaadhaa guddaa kan ta'e irreecha kana harkatti galfachuudhaaf ayyaanni kun ayyaana Itoophiyaati. Ayyaanni kun ayyaana maaliti jedhanii dabballoota isaanii bobbaafachuudhaan irreechi gama caasaa dhaaba isaaniitiin waraqaan miseensummaa kun akkana qophaa'ee namaaf kennama. Ergaa kanaa jechuudha ergaan isaan geggeeffachaa jiranii. Kana waan ta'eef namoonni sabboontota ta'an bakka kana irratti miidhaan akka isaanirra gahu ifaadha jechuudha. Kana tilmaamuun nama rakkisu. Kana waan ta'eef warshaan immoo ilmaan Oromoo sabboontonni itti oomishaman kun kaayyoo fi akeeka mataa isaa danda'e waan qabaatuuf akkasumatti dhama'uu manca'u. Maaliif jennaan seenaa waan hin beekneef. Namni seenaa hin beekne buddeenuma isaa kan guyyaa nyaatu eenyummaa isaa, mataa isaa, kan sabaatii fi kan biyyaa adda baasee waan hin beekneef haaluma ammaa jireenyuma guyyaa takkittiidhaa laaluudhaan namoonni hedduun aangoodhaaf jecha dogoggora seenaa bara baraan baduu hin dandeenye hojjechaa jiru. Kun immoo kaayyoo warra MY'dhaa galmaan gahuudhaaf kunoo waraqaa miseensummaadhaa gandarraa, aanarraa, godinarraa akkanatti kennameeti deemamaa jira. Kana waan ta'eefuu irreechi baranaa piippiidhaan to'atamuu isaatiif waraqaan kun ragaadha. Kana waan ta'eefuu akka immoo irreechi kun isaan nyaatu akka gaariitti tolchanii waan beekaniifi qoratanii qo'atanii harkatti galfatanii jechuudha. Kanaafuu